Ashamaa harka fuula hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ambaaya nagaa kootee galata waaqayyoo ta'arammoo ispoortii xiqqoo fi isinitti argisiisuu dhufe innis akkamiin teessuma keenya guddifachuu dandeenya borciillee akkamiin balleessuu dandeenya akkuma argitan ani borciin qabu kuno teessuma keenya haala salphaatiin akkamiin guddifanna ispoortiin isa baay'ee salphaadha. Amma dhumaatti na waliin turaan siniin jira borciin illee haala salphaatti badakkanumaan akkuma argaa jirtanii kun akkuma argaa jirtanii ani ispoortii nama jira durallee viidiyoo siniif waraabeen ture arrallee irra deebiitiin siniif waraaba jedhee tanii dhugaa waaqa kun akkuma argitan borciin hin jiru. Kun akkuma argitan borciin hin jiru. Haala salphaatiin borcii balleessinaa. Haala salphaatiin teessuma keenya guddifannaa siniin jira karugaa. Amma dhumaatti na waliin turaa isinitti argisiisa. Baay'ee mul'ata natti hin fakkaatu garuu kaameraa kunan tolfadha. Ishee ilaala. Dhugaa waaqa kana ganama galgala akkas ispoortii ishii kana hin hojjetu taanaan haala salphaatti borciin bada. Akkuma argitan 20 jedhee lakkaayaan jira. Keessumaa warri borcii qabdan xiqqoo garuu nama dadhabsiisa. Ganama galgala akkasumatti hin hojjetu ispoortii akkasii taanaan dhugaa salphaatti arguu dandeessu isiniyyuu. Garuu nama dadhabsiisa yaani boqochaa. Anamma 20 jedhee ka'ee ammallee walitti fufa. Luka keessan garuu xiqqoo addaan buttu dirqama. Ammallee 20 jedhee ka'ee 40 jechuudha. 40 jedhee ka'ee garuu wanti kun xiqqoo nama dadhabsiisa. Garuu dhugaa waaqa salphaattidha kan borcii balleessu. Nageessanii salphaattidha. Akkuma qoosaatti hojjetamti garuu 20 jechuun daqiiqaa xiqqoo keessattidha. Kanaaf Gusto ispoortii kan hojjettanii keessumaa warri xiqqoo borcii qabdan baay'ee bareeda dhugaa. Ammallee 20 itti dabalee ka'a. Ammas 20 jira 60 jechuudha. Garuu isinitti argisiisuuf malee ganamallee hojjedheera. Viidiyoo dura gadhiisa irratti dubbadheen ture ganama galgala xiqqoo ishii nan hojjedhaa isiniin jedheen ture. Anna ammallee ilaalaan jedha. Walii galatti 40 jedhee ka'ee ammatti bartanitti malee itti barraan baay'ee tokko namanni dhugaa. Yeroo jalqabaatiif baay'ee tokko bakka dhalli kun bututee garuu itti baraan nuuf adeemsuma keessa jechaan dhufe bakka ammatti bareera. Malee 20 jedha.
ammas 20 jedhee walii galatti meeqa 60 jechuudhaan isinitti argisiisuuf malee ganama hojjedheen ture. Keessumaa yoo boorcii balleessuu barbaadan dhugaa waqatoon sanafiin ispoortii kana hojjedhaa. Isiniyyuu torbee 2-3 gidduutti hin argitu dhugaa. Akkuma isin jedhe xiqqoo nama dadhabsiisa. Xiqqoo kan nama dadhabsiisa garuu haa ta'u kaa boorciin abadu malee maal rakkoo qaba yoo nama dadhabsiise. Boorciin qabdu taanaan uffanni kamiyyuu dhugaa waqa namarraa bareeda. Kanaaf boorcii balleessuun immoo dirqama keenya. Keessumaa nuti shamarran boorcii dirqama balleessuu qabna. Amma fakkeenyaaf namni tokko nyaata qursii faa nyaachuu dhiisee misaa irratti nyaata. Misaa yoo nyaate hiraatiitu nyaatiin bula. Kuni boorciin balleessu dhugaa waqa nyaata miti. Namni kan furdatu nyaata miti. Annaa kanaafi ijoollee baay'ee nan arga. Amma yoo nyaata dhiisanis ummaa boorciin hin qannesu. Garuu ispoortii xiqqoo ishiis keessuma ispoortii kana jennaan boorciin dhugaa daqiiqaatti bada. Qaamni kee asii gad boorciin kee asii gad deema jechuudha. Asii gad. Kanaaf ispoortii kana hojjedhaa. Qaamni keessan akkasiniif bareedu yoo barbaadanii keessuma boorcii yoo balleessuu barbaadan dhugaa waaqaytu insanafiin baay'ee miti torbee 3 walitti aansati yeroo yerootti jedha. Ganama galgala yeroo rafuu kaatan illee jechuudha. Akkasiniin jedha. Ispoortii kana yoo hojjettanii baay'ee dhumatti salphaatti boorciin sinirraa badda. An kun dhugaa waqa ergan hojjechuutti ka'e dura kanan qabun ture. Garuu dhugaa dubbachuuf amma sirriitti hin baasaa jira. Ani ergan ispoortii kana hojjechuutti ka'e xiqqoo tureen jira. Dur soban si'aaniyyuu sobadha kun akkam boorcii balleessan jira. Akkam daallee ispoortiin kun amma daallee baasaan jira. Garuu dhugaa ofirratti argeera. Kun akkuma argaartan akka soba hin jenne handur baay'ee tokko qalloodha. Ijoolleen Facebook irratti sirriitti kan na beekan jiru. Garuu ergan ispoortii kana hojjechuutti ka'e kanallee nani uffadha qo'a isinitti na argisiisa. Kunoo kanallee uffadheen hojjedhaan ispoortii. Yoo qabaattan kunis baay'ee barbaachisaadha. Kunoo kana uffattanii yoo hojjettan baay'ee barbaachisaadha dhugaadha. Kunoo ammallee kanallee uffadhee isinitti na argisiisame. Ispoortii kana hojjedhee jechuudha dhugaa. Kudhanin jedhee ka'ee kana dhiyoo kana nusiniif waraabeera. Samuxiitti godhatan kana kun ala kana fayyadamaan siniin jedha. Kanallee bitadhaan siniin jedha. Bakka haala salphaan ispoortii namni dhimminaan ispoortii hojjetee namni dhimminaan boorciin hin bada dhugaa waqa. Anna akkasiniin jedha. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaatti. Kanallee bitadhaa. Sanamman mudhii kooti goradhe kana garuu insanafiina dhugaa ispoortiin kun garuu nama sanafsiisa. Insanafiina dhimma kooti hojii kooti jettanii sin hojjennaan boorciin salphaatti baddi. Akkasiin jira laalaa mudhii qofa. Anna amma viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaa turaa. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. Garuu laayikii Commenti subscribe na gochuu hin dagatinaa. Keessuma subscribe laayikiin keessan baay'ee na barbaachisa waan ta'eef na jajjabeessaa isiniin jedha ijoollee keenya. Subscribe laayikii gochuu hin dagatinaa daraashi. Anna akkasiniin jira nagaan naa turaa. Hordoftoota YouTube kiyyaa baay'een isin jaalladha. Gara fuula duraattis illee waan madda qabadhee dhufuuf qophiidha. Ammasitti nagaan naa turaan isiniin jedha.